Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sininja masara deebeti. Warreen hordoftoota baay'eetu jira. Fakkeenyaa fi hordoftoota an qabaadheeti miti. YouTube kanarrattu nama baay'eedha namni nama hordofu. Fakkeenyaa fi namni tokko YouTube yoo dhufte namni kun maal jaajeellee takka harka isaan gadhee laaluu danda'a. Kanumaafuu YouTube keenya kanarraa yoo feegan bareedaadha. Ijoollee baay'ee amma saayiboon qaba mucaan tokko nama YouTube waggaa 5 irraa fayyadame YouTube tana faayidaa baay'ee irraa argate yeroo irraa argatu akka carraa ta'e sirba namaa lama wayii gadhiisee ture wama barbaadee haa ta'u gadhiisaa ture achumarraan bakka copyright irratti argamte kasasamaa ture mucaan san akirarra maal godhe daataan isaa akka jiru jala haqame mucaan san ilaarratti daataa san deeffachuu dadhabee wanti akkasiillee ni jirti namoonni gurguddaan amma laffaati baay'ee warreen itti laffaantu jira warreen akkasii inni jabaan isaa copyright irraa of eeguun bareedaadha maaliif namoonni hedduun amma copyright warra guutatanii jiran fakkeenyaaf ani wallisaa miti YouTube kee kanarratti sirbuma walistoonni sirbee kana yoon maxxansaa olee maaliif kana keessa copyrightiin jiraachuu danda'a. Irra guddaan wanni si balleessu copyrightidha. YouTube karaa lamaan gadhiisuu dandeenya tokko gara studio YouTubetiin yookiin YouTube adiin illee gadhiisuu dandeenya. Fakkeenya warreen barumsa kannan baay'ee jira. San jala galanii illee ilaaluun ni danda'ama maaliif fakkeenyaaf akka isaanii sanitti galtee naannoo korii naallaa laweette si milkaa'uu dhiisuu danda'a. Jarri siistamatti fayyadaman qabaachuu danda'an. Fakkeenyaaf namni tokko barumsa karaa social media kanaan kannaa jira. Haala akkasittiin barumsa san kanna itti ati yoo yaalte fakkeenyaaf siistamni isaa siistama biraa ta'uu danda'a. Yookiin nama san itti siitee keessaan dubbistee akkaataa siistama isaa yoo hin barre wantichi san karaa YouTube cufuutu deema. Ana maliifi starmi nambana jeetiin yaalee ture yeroo na yaalee turu maal naan jee yeroo afur hanga shaniitii yaalaa ture YouTubein kee xiqqaadha waan ta'eef banuu dandeessu naan jee dideetii waan ni jee booddee maal naan godhee warning natti argisiisee ittiin dhiisee booddee oduma inni naaf hin ayyaminiin liifii galee liifii yeroo hin galuu waa ittiin godhee YouTube koo diimeessuu barbaadee dafeetiin keessaa bee aappichuma sanuu haqa jechuudha. Namoonni hedduun ammoo warreen aappii sanitti fayyadamaa iddoo guddaa ga'ulleen jiru. Haala akkasitti yoo wal jajjabeessine baay'ee bareedaa natti ta'a. Fakkeenyaaf inshaallahu ta'ala yoo rabbi nuuf laafise Oromoon aadaa wal gargaarsaallee qabu wal gargaaruun bareedaadha. Irra guddaasaa waan namni tokko waan hojjetu keessatti gufuun isa mudachuu dandeessi gufuuf gubaatiin jira waan ta'eef namni nama waan ta'eef wanti san mudanne hin jiru waan ta'eef obsuu qaba. Fakkeenyaaf warreen gurguddaa akka saabota gaafa lola keessatti illee jihaada keessatti illee dogongora baay'eetu uumamaa jira. Dogongora san irra walii dabranii asgaan jechuudha. Har'a asgaanii kalmaafuu ilmi namaa dogongora jiru irra walii darbuu qaba. Inshallah yoo rabbi jedhee waan hundaafuu waa hundarra walii darbinee wal gargaaruu dandeenya yoo rabbi nuuf laafise jajjabaadhaadha. Fakkeenyaaf YouTube irratti baay'ee haala bareedaa namatti tolutu jira baay'ee wal gargaarsaatu jira. Guruppiilee naa xiqqaattu malee baay'ee ijaaramtee jirti. Guruppiin ijaaramte tuni baay'ee nama gammachiisti. An akka mataa kootiitti irratti hirmaachuu illee waan baatuuf namoonni baay'een yeroo irratti hirmaatan yeroo argu baay'ee na gammachiisa natti tolaas inshaallahu ta'ala namni tokko yoo waan gaarii siif yaade rabbiillee waan gaarii yaadaa fi nama tokko waa gochuullee yoo dadhabde ati garaa kee keessatti waan gaarii yaadeef maaliif ofii yoo hojjechuu dadhabde fakkeenyaaf obboleessa koo ati akkas godhadhu inni hin danda'a waan san hojjechuu jechuudha yoo rabbi isaaf laaffisee haala akkasitti inshaallahu ta'ala wal gargaarree waa tokko tokkos walitti himnee qubni kun wanti wal caaluuni tokko dheeraa tokko gabaabaadha. Namni dheeraa fi gabaabaa hin qabu. Namni nama guddisaa tokko kan wal caaluuni beekumsaan wal caalaa
inshallah ta'ala yoo rabbiin nuuf laaffisee itti fufnaa wal jajjabeessinaasi wal cinaa dhaabbannaa ani akka mataa kootitti yuutuubii oromoo durirraa kaasee gaafa yuutuubii qabus gaafa hin qabnes laazima naan laala yuutuubii nama maaliifi naan laalan fakkeenyaaf amma yuutuubii koo godhan dhiyoo tana kan hin bane mee yuutuubii oromoo baay'ee jalatti na argitu maaliifi ni laalaaf fakkeenyaaf yoo laalee fi kan koo yeroo gadhiisa sibira dheetti namni san na laaluu danda'a fakkeenyaaf isuma na laalee fi laala yoo jette akkasii miti fakkeenyaaf haala akkasitti wal gargaarree inshallah ta'ala yoo rabbi jedhe iddoo guddoo geenya wanti rabbi si laaffise somaa miti garuu wanti rabbi keessa hin jirre hin taatu waan rabbiin keessa jiru akka nuuf taasisu waan barakaallee akka nuuf taasisu inshallah ta'ala jabisnee rabbi keenya kadhanna jajjabaadhaadha humaa miti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Har'a waa xiqqoo tokko qabadeen dhufee waa'ee koopiraayitiiti. Namoonni baay'een koopiraayitiin natti ergamee sagalee koo oduu waraabaa jiru koopiraayitiin natti dhufee maaliif jedhee namni baay'een wal gaafata naan dhagaa. Maaliif waan har'aarra na mudateen isin himaa viidiyoo waraabaa ture. Video yeroo waraabaa turetti mucaan telefoon wayii lafa kaa'een ture yeroo lafa kaa'ee turu sirba Hacaaluu banee sirbi Hacaaluudha as keessatti dhaga'ame yeroo sirbi Hacaaluu kun as keessatti dhaga'amu keessaafuu sirbi Hacaaluu bakka hodduutti koopiraayitii irratti faamee jira yeroo san ani yuutuubii irratti yeroo nan fa'u yeroo nan itti gadee sekendii tokko yeroo deemu koopiraayitiin irratti ergee koopiraayitiin inni irratti ergee garuu koopiraayitii kiliiniidha dafeetiin haqi ofirraa balleesse namoonni baay'een yeroo viidiyoo waraabdan sirba namaa yookiin faarsaa haa ta'u yookiin quraanumallee bananii gara telefoonaatiin oduu dhageeffachaa jirtu yoo sagalee keessa galee namni quraana qaraa jiru san sagaleen isaa sagalee koopiraayitii keessa waan yoo jiraate sirratti cufama waan ta'eef rakkisaadha baay'ee kun rakkoo tahaa kanumaaf of eeggachuun bareedaadha mudannoo akkasiitu na mudate har'a namoonni hedduun of eeggachuu qabdan maaliif waan baay'ee taa'abdee yeroo dheeraa taa'abdee si harkaa balleessuu danda'a fakkeenyaaf akka seeraatti namni seera koopiraayitii sadi qabu jabaadha koopiraayitiin gosa lamaatu jira koopiraayitii kiliiningii fi koopiraayitii kiliinikii kan jettu kun baay'ee rakkisaadha maaliif of eeggannoo cimsaadha namoonni baay'een amma yuutuubii waggaa dheeraa yeroo dheeraa itti laffee yuutuubiin isaa baay'ee biizinasa guddaa kan qabatee jirtu jira kanumaafuu warreen akkasii sana of eeggannoo cimaa gochuu qabdanii namoonni ammas yuutuubii banuuf yaada qabdanillee wanta akkasiirraa of eeguun barbaachisaa natti fakkaatee viidiyoo tanallee sheer godhaadha cheenaala koo kanallee laayik naa godhaa iskaam naa godhaa koomentii illee jalatti kanaaf kanitan abdiin qabaa galatoomaadha barumsallee qabaadheetii miti dandeettiillee qabaadheetii miti mudannoo na mudateerraa hin isinii hime waan ta'eef inshallah rabbiin nuuf laaffise namoota baay'ee wajjin walitti dhufeenya qabna waan ta'eef namoonni baay'een ni dhaggeeffata jeen yaadaa jira kanumaaf jajjabaadha waliif akka sheer gootan abdiin qabaa galatooma fakkeenyaaf annaa banamuu didee yeroo dheeraa yaaleen ture ijoolleellee baay'eellee gaafadhee fakkeenya garagaraallee na erganii turanii wantichi kun garuu karamitti na oofee karaa yuutuubii haqootti nageessaa ture haala akkasiitiin ofirraa dhiise waan hin beekne keessa galuunis sirrii miti kanumaafuu jajjabaachuun bareedaadha barumsa baay'eetis onlaayinii kanarratti kan namaa jira garuu haalli isaa telefoona yuutuubii irratti barattanii imeela irratti baratan san irratti yaalii gaggeessuu dhiisuun barbaachisaadha maaliif namni tokko jawaala 2 hanga 3 qaba san irratti yaalii yoo gaggeesse malee isa yuutuubii irratti lappaatee itti fayyadamtu kanarratti akkasitti banee yaalii gaggeessa yoo jette aktarootonni jira warreen hattuun onlaayinii kanarratti wooma hattutu jira fakkeenyaaf namni tokko yuutuubii cabsanii fayyadamuu hin danda'an
birrii keessaa fudhachuu hin danda'u. Garuu maaliif wanti inni keessaa fudhatu yookiin subscribe isaa waa tokko keessaa fudhata malee birrii fudhachuu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf Facebook page yoo laalte mallattoo doolaaraati kan jala jirtu waan ta'eef kana jarri fudhachuu danda'u. Fudhachuu danda'a. YouTube cabsanii balleessu malee YouTube maallaqallee keessaa fudhachuu hin danda'an waan ta'eef of eeggannollee cimsuun bareedaadha. Kanumaaf jajjabaannee wal jajjabeessuu qabna inshallah. Yoo Rabbi nuuf laaffise, yoo Rabbi namaan fedhe humaa miti. Haala gaariirra jiran natti fakkaate baay'ee Oromoonis gargaarsa kana baay'ee wal gargaaraa jiru. Gargaarsi haaluma kana iyyuutti fufee baay'ee namatti tola. Gurbi baay'eelleen ijaaramaa jirti. Fakkeenyaaf gurbii nama 32 qabduun arge gurbii Oromoodha. Gurbiin tun eessatti ijaaramte gara Awurooppaa kanatti ijaaramte nama 32 qabdi gurbiin tun. Gurbii guddoo akkasii Oromoon yeroo jaaltu baay'ee natti tola. Hanga 1,500 gurbii 2,300 faan arge malee gurbii 35,000 hin argine. Fakkeenyaaf Awurooppaa guutuu keessaa walitti qabanii gurbii akkasii yeroo ijaaran namatti tola. Waa tokkos hojjechuu danda'u. Fakkeenyaaf waa tokko hojjedhaa yoo jaani wanti san oggusuma irratti argamee sekendii 15 keessatti wanti san hin ta'a. Waan akkasii wal jajjabeessuun bareedaadha. Oromoon aadaa akkasii yoo qabaatte wal jajjabeessinee inshallah hanga Rabbiin nu laaffisetti cabuu dandeenya. Kanumaafuu jiruu biyya lafaa kanaas amma Rabbii irra nama tursiisu hin beekamini. Fakkeenyaaf isa kaleessa wajjin turre kaarra hin jirrelleen jira nama baay'eedha. Yoo Rabbii nuuf laaffise inshallah ta'ala wal jajjabeessuu qabna. Humaa miti jajjabaadha. Namoonni viidiyoon tun bira dheete share godhi, like illee na godhi. Maatiillee akkanaaf taatan abdiin qaba. Comment illee jalatti kana Tamaam Show Oro na jajjabeessaadha. YouTube tan amma reefuun banee namni bira dheete like na godhi, share na godhi, comment illee jalatti akkanaaf kanitu abdiin qaba. Inshallah yoo Rabbi jedhee yoo Rabbi nuuf fedhe waa hundaaf wal gargaarree wajjumaan jirra. Amma Rabbi nu laaffisetti jajjabaadhaan isiniin jaa inshallah ta'ala. Yoo Rabbi nuuf laaffise humaa miti wal gargaarraa. Tamaam Show Oro like godhaa, subscribe naaf godhaa, commentii jalatti naaf kennaadha. Yaada yoo qabaattanis jalatti nuuf barreessaa. Follow keenya nuuf tolchaa, follow tolchaa. Yaada yoo qabaattanis jalatti nuuf barreessaadha. Waa tokko illee barumsaas yoo waa tokko nuuf kan nu dandeessanii waan silaa sirriitus nutti himuu dandeessanii inshallah. Yoo Rabbi nuuf laaffise humaa miti wal jajjabeessuu qabna. Humaa miti jabaan Rabbuma. Ilmi namaa garuu makhluuqa jabeenya akkasiin qabu. Namni garuu dheeraa gabaabaa odoo hin taane sammuun wal caalaa, barumsaan wal caalaa. Inshallah barumsa qabdanis nuuf kennaa, yaada nu qabdanis yaadaas nuuf kennaa. Commentii jalatti nuuf barreessaa. Wal jajjabeessinee inshallah ta'ala yeroo gabaabaa keessatti wal guddisuu qabna. Aadaa wal gargaarsaa qabdi Oromoon durumaa hoy wal gargaaruu qabna, wal jajjabeessuu qabna, wal cina dhaabbachuu qabna. Gurbii hanga nama 2,000tti sila ijaaramee natti tola. Mee warri yaada koo kana dhageessan gurbii hanga nama 2,000tti ijaaruudhaaf yaadii godhaa. Fakkeenyaaf namni wal biraas hin taa'u, inni kun biyya galaa yookiin inni kun iddoo tokko deema. Haalli jireenyaa illee addaan nama facaafti. Eessallee bakka kamillee yoo jiraate namni hin fayyadama. Gurbii inni baratus inni hojjetus yeroo isaa argatetti waan san fayyadamuu danda'a. Gurbii hanga 2,000, 2,500, 3,000tti ijaaruudhaaf mee yaalii godhaa. Gurbiin baay'ee yoo jiraate nama fayyaddi. Fakkeenyaaf Naayijeeriyaan argeen as keessatti gurbii nama 20,000 jira kan hin argee jira. Sabuma biraa haa ta'u warreen gurbii 10,000, 8,000, 9,000tiin argeen as keessatti. Haala akkasitti namni keenya illee gurbii gurguddaa ijaartanii wal gargaaruun bareedaadha. Inshallah ta'ala yoo Rabbi nuuf laaffise jajjabaadhaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Jajjabaadhaa gadaan bilisummaati.